Akkam nagaa isiniin jennee jirra hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin garaa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti waa'ee jiip waatsaapiitiin walitti deebinee jirra jechuudha. Jiip waatsaappii keenya jechuudha wanta baay'ee namatti tolu tokko qabatee dhufee jira jechuudha. Jiip waatsaappiin kun jechuudha hamma abdeetti bara 2020 kana jechuudha 2020 kana jechuudha. Kanaaf jiip waatsaappii kana jechuudha namni martuu wantoota akkana fayyadamu kan inni isa gammachiisu yookaan wantoonni kun isa gammachiisa jedhee abdii qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha waan jiip waatsaappii irratti yookiin ammoo waatsaappii fayyadamnu irratti eegaa turre har'a jiip waatsaappiin fuudhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf jiip waatsaappii kana buufattanii akka irraa fayyadamtan isin jenna. Iddoon jiip waatsaappii kana argattan diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaha. Liinkii isaa salphatti diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ni argattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha jiip waatsaappiin wantoota hedduu namatti tolu qabatee dhufee jira. Wantoota duraan aappii garaagaraa kophatti buufnee ittiin fayyadamaa turre fa'aas qabatee dhufee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana warroonni daawwattan jechuudha hiriyoottan keessaniifis akka qooddan akkasuma jechuudha chaanal Afrikaa Samsing sabskiraayib godhuun viidiyoon keenya kan nuti guyyaarraa guyyaatti gallakkifnu akka isin qaqqabu taasiftu akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattanis laayik sheer gochuudhaan hameelee akka nuuf taatan isin jenna. Gaafii qabdaniif ammoo koomentii nuuf kaasan jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha jiip waatsaappii kan akkuma buufattanii xumurtanii al tokkoof irratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha jiip waatsaappiin keessan haala kanatti isiniif banama. Yogguu inni haala kanatti isiniif baname jechuudha maal gootu iddoo sadan kanarra al tokkoof ni dhuftu. Sana booda jechuudha jiip siitingis iddoo jettonatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha chaat iskiriin iddoo jettonatti al tokkoof kilik ni gootu. Tole sana booda maal gootu piks iddoo jettonatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha asirratti jechuudha chaatii hiriyoottan keessan wajjin gootan irratti jechuudha piroofaayilii yookiin ammoo suuraa keessan jechuudha akka nama san biratti hin mul'anne yookiin ammoo piroofaayilii keessan irratti yookiin akka barreeffama cinaadhaan piroofaayiliin keessan hin baane gochuu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf chaat kontaakti piis fakkeenyaaf kan hiriyaa keessanii gochuudhaaf al tokkoof irratti kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti jechuudha kan hiriyaa keessanii akka inni bahu taasisuu dandeettu jechuudha. Yoo hin barbaanne immoo mallattoo tana haala kanatti cuftu jechuudha. Kanaaf amma waan akka bahu barbaaduuf al tokkoof irratti kilik godhee akka piroofaayiliin sun bahu taasisuu danda'a. Sana booda jechuudha keessanis jechuudha akka bahu gochuudhaaf maal gootu kallattii mallattoo oon gootu jechuudha. Sana booda jechuudha kan guruupiitis tarra jechuudha. Tole kan guruupii jechuudha al tokkoof asirratti kan nama isiniif barreessu yookaan kan guruupiilee namoota guruupii san keessa jiran isin chaat godhanii isin wajjin chaat godhanii al tokkoof asirratti kilik godhuudhaan ni bantu. Keessanis haala kanatti asirratti kilik godhuudhaan ni bantu jechuudha. Inni keessumaa baay'ee namatti tolu jechuudha barreeffama saayiza isaa guddisuudha. Fakkeenyaaf waatsaappii noormaala irratti waatsaappii noormaal saayiza jechuudha barreeffama garaagaraa guddisuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudha amma fakkeenyaaf kallattiimaan saayiza chaatii jechuudha namootaan barruulee garaagaraa namaaf kan barreessan jechuudha. Akka ija keessan hin miineefis baay'ee isin kan tajaajiludha jechuudha. Fakkeenyaaf saayiza barreeffama hedduu jechuudha baay'ee guddisuu dandeettu akkasuma immoo xixiqqeessuus dandeettu jechuudha. Hamma duraarra garanatti harkisuudhaan xixiqqeessuu dandeettu. Fakkeenyaaf kana guddisuudhaaf maal gootu mallattoo tan al tokkoof irratti kilik godhuudhaan oon gootu. Sana booda sarara iddoo jalatti argamu kanarratti guddisuu barbaadan haala kanatti siqsitu jechuudha. Akkanatti fakkeenyaaf qabdanii gama gara harka mirgaatti yogguu argitan barreeffamni kun ni mul'ata yookiin ammoo barreeffamni chaatiin sinaa wajjin gootan sun kan gurguddatu ta'a jechuudha. Garanatti yoo siqsitan jechuudha ammoo chaatiin sun kan xixiqqaatu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanatti gara barbaadanii siistanii chaatii kan guddisuu dandeettu jechuudha yookiin ammoo ija keessan hin miineef saayiza isaa sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordofan kee jechuudha inni biraa jechuudha. Wanni baay'ee namatti tolu jechuudha. Wanti yeroo baay'ee appilikeeshinoota garaagaraa fayyadamaa turre jechuudha. Kan inni hedduu namatti tolu isa kana jechuudha. Iddoo mallattoo waayifaa kana mallattoo waayifaa kun kan isin tajaajiluuf jechuudha. Barruulee garaagaraa jechuudha yeroo namni miiseejii isiniif ergu jechuudha. Miiseejiin haala kanatti mallattoo waayifaatu yoo banaa jiraate yookiin ammoo iddoon kun banaa yoo jiraate jechuudha. Miiseejiin sun kan inni isin bira gahu ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf haala kanatti yoo chaatii bilbila kanarratti yookiin ammoo namni chaatii naaf erga jechuudha. Miiseejiin kallattii maal na bira ga'a fakkeenyaaf haala kanatti jechuudha. Miiseejiin haala kanatti naaf dhufa jechuudha. Haala kanatti yeroo inni naaf dhufu jechuudha. Ani dirqama dubbisuu qaba yookaan ammoo nama san hin dubbisaa jechuudha. Akkasuma miiseejiin kun yoo na bira gahe namni sunis miiseejii yookiin ammoo ergaa naa hin deebifne ergaa kiyya asiif ergee yookiin ammoo miiseejii siif barreessee ture jechuuf mala ergaan kiyya si gahee jira. Osuma ergaan kiyya si gahee jiru ergaa keessan hin dubbisinii yookiin ammoo naaf hin deebisin jedhee kan inni yaadu fa'aataa jechuudha. Kanaaf jechuudha wantoota akkanaa kanarraayis bilisa ta'uudhaaf yookiin ammoo ergaan namni isiniif erge sa'aatii isin barbaadan yeroo isin barbaadan sanitti akka isin qaqqabu taasisuudhaaf maal gootu fakkeenyaaf ergaan kun amma haayinaan jedhanii jiranii ergaa kana yogguu namnaaf ergu anis deebi'ee nama kana dubbisuu qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha akka ergaan isaa dafee na bira hin dhufne yookiin ammoo ergaan isaa sa'aatii ani barbaade san malatti akka na bira hin dhufne taasisuudhaaf maal godha iddoo mallattoo waayifaa tanatti al tokkoof kilikii ni godha jechuudha. Sana booda gabbu'ee okay jedhaanii jechuudha. Tole sana booda jechuudha haala kanatti baasee sin deebisa yogguu haala kanatti baasee sin deebisa jechuudha. WhatsApp keessan irra baasee sin deebisa. Sana booda jechuudha automaatikaalii ofii isaatii baasee sin deebisa jechuudha. Kanaaf jechuudha mallattoo waayifaatuun haala kanatti cufamte jechuudha. Barreeffama osoo amma achi barreessaa ooleeyyuu bilbila san irratti barreeffamni gama WhatsAppiitiin barruun tokkollee hin bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma barruulee garaagaraa barreessee jira jechuudha. Amma akkamaan isin barreessuuf barreessee kanaaf jechuudha. Miiseejiin hamma ammaatti hin dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo kana yoo banee sitti agarsiise ni dhufa jechuudha. Tole akkuma isin agartan jechuudha. Akkuma banee deebisan mallattoo san jechuudha. Haala kanatti banan jechuudha. Miiseejiin lammaffaas narratti bu'ee jira jechuudha. Egaa hordoftan kee jechuudha haala kanaan sirreeffachuudha dandeettu jechuudha. Inni biraas jechuudha jiip waasaapiin kun baay'ee jiip waasaappii namatti toludha jechuudha. Kan duraa irras hedduu namatti tola. Jiip waasaapiin kun chaatii nama dhuunfaas kophattee hidhattanii jechuudha. Akkuma kaanittis akka duraaniitis akka kan duraaniitti hidhachuus ni dandeettan jechuudha. Wanni inni kan duraanii irraa adda taheen wantoota garaagaraa dabalatee dhufe malee wanni isarraa hidhate takka illee hin jiru jechuudha. Wantoonni inni dabalate waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Kanaaf jiip waasaappii kana namni hunduu buufattanii akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Egaa iddoon jiip waasaappii kana argattan akkuma isinitti himee ture diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala laaltanii buufachuu dandeettu jechuudha. Akkasuma jechuudha gama teelegiraamaatiinis teelegiraama keenyarras galtan jechuudha. Appilikeeshinoota maallaqaan bitamanii fi akkasuma motora argaman hedduu kan namatti tolu jechuudha. Salphatti argachuu ni dandeettu isiniin jenna. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aas kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti jechuudha. Ammasittuu nagaa